Okay, so now let us cite some members of an alkane groups. So group alkane angataka formula thani me cite kudu yalla. So this is the first member, which is called the methane. It has the general formula of CH4. So next is ethane. It has the general formula of C2H6. The third member is called propane, and it has the general formula of C3H8. The fourth is N-butane. So N-ida kana umara riftanile umati miti normal jichuda. Waitha full drug ze nomenclature yogulalu. Balina lalechu. So it is N-butane. You can simply say butane jichudan. Then it has the formula of C4H10. Another is N-pentane. Simply we can say pentane. So it has the general formula of C5H12. Another is N-hexane. It has the general formula of C6H14. Then N-heptane. It has the general formula of C7H14. So isa kana hala wal fakkaata dha lamaan kana fitu dandeessan jechuudha. Octane and nonane and decane kajam kana fitu dandeessan. Now formulaaleen kun akkamitti akka dhufe simply one beekuudha qabna. So fakkeenyaaf the first member is simply CH4. Akana dhufee methane ka jenne sun CH4 ila dhufe. So amma kana akkamitti dhufe gaafa jettu deebisuudhaaf jalqaba general formulaan isaanii alkane dha. Maal ture? CnH2n plus 2 dha ture jechuudha. General formula kana fayyadamuudhaan isaan hundaafu member isaanii site goone jechuudha. Fakkeenyaaf gizee carbon numbering keenya waggu tokko ta'e isa jalqabaa memberii isa jalqabaa jechuudha. Carbon numbering keenya tokko. Saniifu bakka n dha hundaa'u takka takka na enne jechuudha. Memberii jalqabaa waan ta'eef saniifu isa jalqabaa kana C1 jeegizeen ke H2 times ammallee bakka n dha takkaan naqa waan dha naqa then achi booda maalin jaa plus 2 dhaan jaa jechuudha. Now C1 jenneen barreessu maaliif the symbol by itself represents 1. Symbol matummaan taatu takka waan bakka bu'e jecha C1 jeen barreessaniifu only I can say C qofa jeetumaan H barreessa jechuudha. C1 H egaan jee booda lama baay'isu takkaa kan inni fi qabu kana 2 times 1 2 dha jechuudha. 2 times 1 2 ogguun jee booda achi booda plus 2 dhaan qabu. So lamaa fi lama simply afur ta'a jechuudha. So the first member is CH4 dha dhufa jechuudha. So CH4 kana maal jenneeni maqaasaa we have said it has the name methane, maqaa methane jedhamu qaba jechuudha. So it has the name methane. Now come to the next members. So memberii isatti aanu bira gidee deemnu